Najjootti gaaffii daballee mindaa wal qabatee ogeessonni fayyaa buufata cufuu mormii sirna bilxiqinnaa agarsiisaa jiraachuun himame. Jaal-yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjootti ogeessonni fayyaa rakkoo qaala'insa jireenyaa isaan mudateen mindaa isaaniin jiraachuu dadhabuun gaaffii daballee mindaa kaasanii mormii isaanii ifatti agarsiisuu jalqabuun isaanii himameera. Mormiin kun tajaajila fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Akka odeeffannoon naannicharraa argameetti ogeessonni fayyaa daballee mindaa gaafatanii yeroo dheeraaf deebii dhabuu hordofee buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Najjoo Guraandhala 23/2026 cufuun hojii dhaabuu isaanii beeksisaniiru. Tarkaanfiin isaanii kun akka isaan jedhanitti haala jireenyaa ulfaataa fi qaala'insa gatii gabaa yeroo ammaa daran dabalaa jiru irratti murni PP'n xiyyeeffannoo akka kennuuf kan kaayyeffate ta'uu dubbatu. Ogeessonni kunneen komii isaanii keessatti miindaan isaanii qaala'insa jireenyaa waliin wal madaaluu dhabuu, manneen jireenyaa dhabuu, faayidaan argachuu malan kaffalamaa fi akka hin jirree fi tajaajila isaan kennan waliin wal madaaluu dhabuu akkasumas haalli hojii keessatti deeggarsi gahaan jiraachuu dhabuu ibsaniiru. Rakkooleen kunneen hojii isaanii irratti dhiibbaa uumuun isaanii fi jireenya dhuunfaa isaanii rakkisaa jiraachuu himu. Sababa kanaan wal qabatee buufatni fayyaa cufamuu fi hawaasni naannichaa tajaajila yaalaa idilee argachuu dhabuun ibsameera. Keessattuu daa'imman, haadholiin ulfaa fi dhukkubsattoonni yaala saffisaa barbaadan haala rakkisaa keessa galaniiru. Jiraattonni tokko tokko yaaddoo isaanii ibsuun dhimma kanaaf furmaatni ariifachiisaan akka barbaachisu hubachiisaniiru. Hanga ammaatti qaamoleen murna faashistii PP doorsisaa fi sodaachisaan kan hafe dhimma kanarratti ibsa bal'aa kennuun hin mirkanoofne. Ta'us mormiin ogeessota fayyaa kun rakkoo bal'aa damee fayyaa keessatti mul'achaa jiru keessaa tokko ta'uu mala jechuun hordoftoonni dhimma hawaasummaa yaada isaanii kennaa jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti ogeessonni fayyaa maqaa lafa isiniif kenna jedhuun maallaqa saamaman hiriira mormiif of qopheessuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaal-Amansiis Kaayyoo. Godina Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti ogeessonni fayyaa hiriira mormii murna bilchiginaa irratti gaggeessuuf hojii idilee isaanii dhaabuuf walii galanii jiru. Baatii torba dura maqaa lafa mana jireenyaa argatu jedhuun tokkoon ogeessota fayyaa irraa qarshii 90,000 irraa guuruun lafti osoo hin kennaminiif kantiibaan magaalaa Adaamaa namni maqaan isaa Obbo Haayiluu Jalduu jedhamu kaadiroota waliin ta'uun maallaqa dabqaa ogeessota fayyaa dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachuun maallaqa dabalataa fidaa qonnaan bultoota abbootii lafaa kenne jechuun qonnaan bulaaf osoo hin kennine dhuunfaa isaaniif dabalanii oolfatanii jiru. Marsaa lammaffaaf hin saamamnu jechuun ogeessonni fayyaa qaamni nu birmatu yoo jiraate sagalee keenya dhageessifachuuf qophii xumureerra jechuun ogeessi fayyaa magaalaa Adaamaa nageenya isaa maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeesseera. Akka ogeessonni fayyaa magaalaa Adaamaa kun ibsutti maallaqa nurraa guuran kaadiroonnii fi kantiibaan magaalichaa waliif qooduu irratti kan wal dhaban ta'us icciitiin isaanii dhoksuuf jecha callisuun marsaa lammaffaaf tooftaa tolfatanii akka jalqaban ibseera. Bifuma kanaan kanneen maallaqa xiqqaa fudhatan marsaa lammaffaatti argatu jechuun waliif galanii kan jiran ta'uu fi nutis ogeessonni fayyaa abbootii lafaa bira deemuun yoo gaafannu namni tokko kan beenyaa nuuf kennuu miti nutti dubbatee yoo hin jiru yoo dhufanis akka durii lafa keenya doorsisaa fi goyyoomsaan irraa hin kaanu hanga fedhii fi waliigalteen beenyaa lafa keenya madaalu argamutti jechuun nuuf ibsan jechuun itti dabaluun ifoomseera. Aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti waraanni bilxiginnaa namoota 2 waajjira poolisii magaalaa Adaadii keessaa baasanii ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa waajjira poolisii magaalaa Adaadii keessaa namoota 2 baasuun gara ganda Qoreessaa Biddoo Addaa Laga Ubboo jedhamuun beekamutti manguddoo tokkoo fi dargaggoo tokko ajjeesanii gatuun jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota ajjeefaman kanneen eenyummaan isaanii akka adda hin baaneef jecha reeffa isaanii iddoo hedduutti addaan kukkutanii kan deeman gara jabeeyyii loltoota faashistii Abiyyi Ahmed. Yakki kun halkan keessaa toora sa'aatii 1 walakkaatti kan raawwatame ta'uun jiraattonni bakkichaa ibsaniiru. Namoota kanneen eenyummaa isaanii adda baafachuuf hawaasni naannichaa birmachuun ilaalanis carraaqqiin jiraattonni taasisan osoo hin milkoofne hafuun reeffa manguddoo rifeensi isaa harrii magarsee fi dargaggoo rifeensa isaa jala muratee jiru ta'uu erga mirkaneessanii booda lamaan isaanii walitti qabuun sirna awwaalchaa taasisaniifii jiru. Murni maqaa Oromummaatiin daldalu bilchiginnaan yakka mirga namoomaa dhala namaaf hin mallee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruun uummanni Oromoo sababa Oromoo
namummaa qofaan yakkamuun sadarkaa reeffii isaa kabajaan gabineensa bosonaa hanqachuun addaan ciccitee walitti guuramee maatii malee sirni awwaalcha isaa raawwatamaa jiraachuu keessatti kan argamu yoo ta'u, kanneen maatii fi firoonni reeffa isaanii gatii rasaasa loltoonni bilchiginnaa ittiin ajjeesan kaffaluun fudhachaa jiranis hedduudha. Bineensichi dhiiga uummata Oromoo dhugee hin quufne Abiy Ahmed dhumaatiin uummata Oromoo homaa tokkotti fakkaachuu dhabuun filannoo sobaatiif miidiyaan kaadirootaa fi faarsee bultoota walitti qabuun dibbee dharaa tumsiisaa jira. Aanaa dugdaa keessatti waraanni PP manneen hawaasaa irra deemanii duula filannoof waltajjii dirqamaan baasuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf jaalkennaa sabaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii keessatti kaadiroonni fi waraanni faashisti PP manneen hawaasaa irra naanna'uun waltajjii dirqamaa baasaa turuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan kaleessa kibxata gurraandhala 24,2026 caasaaleen murna bilchiginnaa aanaa dugdaa magaalaa Maqii keessatti wal guuruun manneen jireenya hawaasa magaalichaa fi baadiyaalee naannichaa irra deemanii mana barumsa Odaa sadarkaa tokkoffaa jedhamu keessatti hawaasa afaan qawween walitti qabanii doorsisaa turuun ibsameera. Kaayyoon waltajjichaas filannoo sobaa fi hirmaannaa uummataa hin qabne kan fuuldura kanatti murni bilchiginnaa ofiin dorgomee injifachuuf jiru dhugoomfachuuf jecha akka waan filannoo walabaa fi haqa qabeessa ta'eetti hawaasa dirqamsiisuu fi akka waan paartileen mormitootaa dorgommiif isa cinatti dhiyaatanitti fakkeessee tirgaa siyaasaa uummata irratti hojjechaa jira. Murni bilchiginnaa afaaniin dirree dimokiraasii babal'ifne mormitootni karaa nagaan qabsoo isaanii akka geggeessan taasifneerra jedhee afaaniin damma dibachuun miidiyaa irratti bahee of dhaadessus dhugaan lafarra jiru garuu miseensonni paartilee mormitootaa bakkoota maratti qabamanii hidhamuu achi buutee dhabamsiifamuu ajjeefamanii dirree balfaa irratti gatamaa jiraachuu taate aanuma dugdaa magaalaa Maqii keessatti jaalbattee urgeessaa irratti raawwate yaadachuu qofti ga'aadha. Kibba Yaman keessatti balaa konkolaataan lubbuun namoota 16 darbe keessatti daa'imman akka argaman ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Kibba Yaman keessatti walitti bu'insa toobisii fi konkolaataa fe'umsaa gidduutti mudateen dubartootaa fi daa'imman 8 dabalatee yoo xiqqate namoonni 16 du'uu aangaa'onni naannichaa beeksisaniiru. Balaan kun kan mudate naannoo Laamar aanaa Almaafad daandii geejjibaa ijoo bulchiinsa Bayyaanii fi Shabawaa walitti hidhuurratti akka ta'e aangaa'onni kaleessaa ibsaniiru. Dhiibbaan konkolaattota lamaan kun balaa ibiddaa hamaa otoobisii xiqqaa kana liqimseen imaltoota keessaa namni lubbuun hafe tokkollee akka hin jirre dhaabbati oduu Turkii Anaadooluun gabaaseera. Dhaabbanni oduu Rootersii ibsa qondaaltonni nageenyaa baasan wabeeffachuun balaan kun bu'aa qaxxaamuraa balaafamaa daandii irratti sirriitti darbuu dhabuu irraa kan madde jechuun awutoobisii gaazii akka bobaatti fayyadamuun ibidda battala uumeen namoonni keessa jiran hundi akka gubatan taasiseera jedheera. Balaan kibxata kaleessaa kun waggoota dhiyoositti Yemen keessatti balaa tiraafikaa lubbuu namaa galaafate keessaa isa lammaffaa yoo ta'u bara 2026 hangammaatti isa hamaa ta'eera. Bara darbee naannoo Abayyaan daandii gaara balaafamaa irratti balaa suukanneessaan mudateen lubbuun namoota 17 darbeera. Yemen bara 2014 irraa eegalee jeequmsaa fi tasgabbii dhabuun kan raafamte yoo ta'u yeroo sanatti Huutiin magaalaa guddoo sanaa dabalatee kutaa biyyattii hedduu qabatanii turan jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Qaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan gamtaa urjii bilisummaa gumaacha isaanii akka armaan gadiitti waboof arjoomanii jiru. Gurmuun gaachana waboo qarshii 91,000, gurmuun qaanqee qarshii 53,000, gurmuu hiddaan buqqis qarshii 23,000, gurmuun furtuu qarshii 36,000, gurmuun danbalii qarshii 51,600 kan gumaachan yoo ta'u kan ayyaana amajjii tokko guyyaa waboo fi jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun godhame immoo gurmuun gaachana waboo qarshii 29,000, gurmuun qaanqee qarshii 90,000, gurmuun hiddaan buqqis qarshii 47,000, gurmuun danbalii qarshii 60,000 waboof kan gumaachan ta'uu fi kan liitorii gurmuun qaanqee qarshii 36,000 kan arjooman yoo ta'u cuunfan buusii diinagdee ji'a qarshii 254,500 ida'amni buusii kan ayyaana guyyaa waboo amajjii tokko sababeeffachuun taasifame qarshii empaayeraa Itoophiyaa 200,226 walumaa galatti qarshii empaayeratti 480,500 gumaachuu isaanii